Tarqiin firaashaa kuma kudha jaha, kuma kudha saddeetii, kuma kudha afurii firaasha guutuu wajjin immoo tiraasii isaa dabalateetiin akkasuma ammoo tuyyuu jechuudha. Maal taatee viidiyoo gaddaa gadhiifte maal taatee umurazaan warra tuttaniif maal ta'e. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ashama harkafuun jirra jirtu kabajamtoota fi hordoftoota kiyya. Ani samoona kana karaa deddeemaa jira. Meeshaa nama hedduu alhamdulillah rabbii kiyya galata akka dadhabe ilaala fuulli kiyya marti keessina gurraacha ta'e. Meeshaa nama hedduu geessaa jira. Kanaaf malee waan takka illee wanni ta'e hin jiru. Jalqaba irratti wanni isiniin jechuu barbaadu tokkoffaa maal isiniif fakkaate meeshaa warri jechuudha. Keessattuu ijoolleen ifa isiniin ta'in waa'een carqii firaashaa akkasuma ammoo tuyyuu carqii majliisaa firaashaaf dalagamu yookiin ammoo tuyyuu hunduu kun ka faayidaan kun ammoo tuyyuu annaadhaan ka dalagamuudha. Haa ta'u malee ifa hin taane fi maal jedhan isiniif fakkaatee hordoftoota fi kabajamtoota kiyya bilbilallee akkana qabadhee isiniif waraabaa jira jechuudha. Iddoo deemsa akkuma deemaa jirutti jira. Xiqqoo biizillee ta'ee jechuudha. Namni hojiillee akkasitti homaa isin jechuun hojiitu baay'ate nama na barbaachise. Kanaaf malee waan biraatii miti isiniin jedha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni isin sirrii beekuu qabdanii yoo fakkeenya fi carqii firaashaa afurii tiraasii 12 beebi tiraasii 6 sufraa 2 tokko jedhama walirratti. Inni kuni akkaataa carqiitii fi akkaataa hodhaa yookiin gabariin inni itti hodhamu sunillee qarshii ni dabalanii hir'isaa. Maaliif yoo jettanii gabariin suni carqiin isaa jechuudha. Tarii kan gatiin isaa rakasaan dhufutu jira, kan gatiin isaa dabalee dhufutu jira. Kana jechuun kiyya yeroo tokko ni waddada, yeroo tokko ni hir'ata. Sababni isaa yoo carqiin sun qarshii widdiin galee carqiin kabitamuun illee ka gurguramu qarshii widdiini. Kanaaf akkasii akka danaa baaftan barbaada. Namoonni tokko jechuudha keessattuu carqii firaashaa 8 carqii tiraasii 24 ajajattanii sufraa wajjin yoo qarshiin isaa jechuudha hisaaba namni tokko firaashallee biteeni akkasuma immoo ammallee tiraasillee biteeni mana tokko firaasha 3 irratti maachii godhatu yookiin xaqama godhatu gatii sanii ilaaltanii kiyyoomaa kana ta'e warri jettanii carqiin qofa moo firaasha qofa jedhaati yeroo duraa san adda baafadhaa gaafadhaa. Viidiyicha ergitanii an carqii qofa amma namni tokko firaasha makiinaa kafaruudha achuman naa bitanii carqii qofa naa dalaysisii carqii bareedaa jettanii warri naa jajjanii illee jira. Akkasuma immoo warri sirrii ifa isinii ta'e illee jira. Maashaallah isiniin ta'ee jira. Itti aansuun ammoo hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maal taatee warri jettanii gaaffii hedduu na gaafattanii dhugaa rabbii jechuun ilma namaati. Ilmi namaa kuni jiruu fi jireenya keessatti bu'aa fi ba'iinsa qaba. Milkaa'inallee ni qaba. Akkasuma immoo tuyyuu yeroo tokko jechuun akkuma milkaa'uun waan tokko kassaruullee yookiin dhabuullee ni jira. Jireenyi kun gammachuu fi gaddaan guutame. Kanuma jechuun yeroo tokko si dhagamuu danda'ama jijjiirama hormoonii waan biraa dhiisaati yeroo marsaa laguu nama dhufuuf deemu iyyuu qaamni namaa uf dadhabaa sammuun namaa ni nafsii isa jedhamu san isin galee nafsiyaan namaa uf dadhabdi. Kana nama hojii nama aduu keessa ooluu nama argitee yaada hedduu aarii hedduu qabu akkamitti jettan namoota hedduu waliin haasaa ka walii galtuuntu jira ka walii galuu dhabduuntu jira. Akkasuma immoo tuyyuu namni waliin hojjettu ka qajeeleessi hojjetu jira kasi argitees jala waa hedduu jira. Kanaaf inni dhukkubsadhaa ni dadhabaa ilma namaati dhugaadhaati jabduu teenya jettanii yeroo hedduu haasoftanii. Haa ta'u malee akkasumatti ani jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin jabaadhee jabduu ta'ee isiniif hojjedhee galma ga'uu barbaada. Maaliif yoo jettanii na eeydanii inshallah milkaa'inna imanarraa argitanii hordoftoota fi kabajamtoota kiyya wanni caalaa ani isinii dhaamuu fi isin jaaladhu isiniin jedhu keessaa maaltu nu barbaachisa mee maal bitadha maaliif na fayyada yoo isiniin galle ammoo natti himuu yookiin na gaafachuu ni dandeettanii. Itti aansuun ammoo tuyyuu jechuudha sirritti kan ifa godhee isinii himuu barbaadu yoo jiraate waa'ee jechuudha yuutuuba nuubanii akkamii qarshii argannaa nuubanii kaa biyya arabaatii galla hojjettanii hundi keessan banadha akitti banatan salphaadha akitti hojjetan garuu jechuudha jabinaa murannoo qaba ulfaatina illee ni qaba. Jabinna qofa kan barbaachisu murannoo qabaachuudha. Waa hedduutu jira. Ilmi namaa kana miti jechuudha isinii galee dhoqqee horiin buusu jechuudha. Horiin buusu kan lafa jiru yoo hin hara yookiin hin hojjedha hin jedhe
gadi jedhee lafa dhaqee lafa guuree wayirratti jechuudha haraa irratti haratu san irratti gara biraa fidee walitti qabee achi ka'ee xafaxafee yookiin ammoo baxxeessee yookiin ammoo tuyyuu afaan jechuun loqonni hedduudha. Akkasitti goysee booda sanii guuratee tuudha. Hojii jechuun salphaa hin jedhamu. Dallaa namaa keessatti buusuu futtanni warii yookiin bobbaa warii tuyyuu akka salphatti walitti namaa qabame gara bobbeensaa hin deemu sinin jedha. Kanaaf namoota hedduutu iyyuu kana beeytanii akkasitti jechuudha. Haala kanaan obsa yoo qabaattan hojjetattanii milkaa'uu ni dandeettanii. Isa qofaa miti odeeffannoo hedduu ijoolleen hedduu natti bilbilanii hojiin akkanaa jira baay'eetu jira kottu hojjedhu akkas waan baay'inaan jiranii anammoo kanaan waan yeroo hin qabneef hojjechuulleen akkasuma haalaan biyya keenya